كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندو ما أنا بيسي Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u har'allee kunoo deebinee dhufnee walagarreerraa sagantaa keenya iddoo dhaabne kaafnetutti kan nuti itti fufnu kun sagantaa birmadummaati. Hin irraanfatiin YouTube channel Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhunidha kan isiniif darbu Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu subscribe, comment, like gochuu hin dagatina. Sabab isaa sagantaan kun sagantaa barbaachisaa lubbuu keessaniif foon keessaniif jijjiirama guddaa kan isiniif kennudha waan ta'eef sagantaa kana hordofuu hin dagatina. Sagalee Waaqayyoo qulqulluusaadha kan isin asirraa argattan wanti biraa kan asirratti darbu hin jiru. Panel discussion akkasumas interviewun adda addaa faarfannaan garagaraa Kiristoos Yesuusiin kan ibsu gara fuulduraatti itti dabalame isiniif itti fufa waan ta'eef asirratti darba waan ta'eef sagantaa kana hordofaa YouTube kana subscribe, comment, like gochuu hin dagatina. Waaqayyo gooftaan guddisee isin eebbisu. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa iddoo dhaabne kaafneetu kan nutti funu obboleessa koo Sooressaa Getaachoo wajjin kaameraa naa qabatee kan jiru amma xumuraatti na wajjin kan turu obboleessa koo wajjin turra akkasumas Graafiksii isaa kan hojjechuudha Yoonaas Getaachoo yeroo hundumaa torbaniin kan na biraa hin dhibamne Waaqayyo gooftaan si haa eebbisuun ittiin jechuu barbaada. Egaa isinillee sagantaa kana jalqabdanii eessallee hin deemina walii wajjiniin itti fufu. Hin barannaa walii wajjiniin Waaqayyo gooftaan hafuura qulqulluun nutti dubbata waan ta'eef kanaaf sakandii gabaabduu ishee Waaqayyoon walii wajjin kadhannee sagantaa keenya kana itti fufna. Galanni siif haa ta'u abbaa keenya maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Saatii kana kan nuuf laatesi narraa baradhaa jettee obboloota koo bifa garagaraatiin biyya garagaraa keessa kan jiran Waaqayyo gooftaa macca akka isaan dubbii kee kana hirmaataniif carraa kana waan isaan laatteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu hafuura qulqullu. Hamaan isa kanaan mormu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuuf ta'e maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisan mallee warri sagantaa kana hordofaa jirtan koomentiin keessan na qaqqabaa jira waan isin naa barreessitan warri na jajjabeessitan warri qeeqxanis hundi keessan bakka jirtanitti Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri positively na gorsitan warri negatiifis haa ta'u hundi keessan Waaqayyo isin haa eebbisuun isiniin jechuu barbaada. Sabab isaa yaadi keessan waan baay'ee na keessa akka inni burqisiisu godha. Warri mormanis warri deggeranis hundi keessan hojii Waaqayyo akkan hojjedhuuf gara fuulduraatti na dhiiba. Kallachuu keessanii Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Egaa sagantaa keenya isa torbee darbee isin yaadachiisuudhaa fi isa torbee darbee qosheen isin yaadachiisee darba. Warri har'a akkuma tasaa har'a duwwaa warri sagantaa kana keessatti hirmaattanii hudduuba deebi'aatii jalqabaa kaasaati amma episoodii 13ffaarra jirra nuuni jalqabaa kaasaati hordofaa walitti qabatee deema waan ta'eef baay'ee isin fayyada waan ta'eef buufadhaatii ilaalaan isiniin jedha. Sagantaa YouTube gaarummaan isaa isa kanadha isiniif ta'a waan ta'eef achumarra jira waan ta'eef achirraa fuudhaatii. Hordofaa obboloota keessan namoota hundumaatiif qoqqoodaa sheer godhaatii wal qaqqabsiisa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu irra deebi'e. Egaa isa yeroo darbe isin yaadachiisuuf jecha barumsa kana seensarra kan nu jirru barumsa kana booddee maaltu ta'a? Faayidaan barumsa kanaa maalidha? Isa jedhu walii wajjin ilaalaa turre yeeyyoota kana dura warra sagalee Waaqayyo haqaaqan kana dura warra dhaabbatan oomishna jennee walii wajjin ilaalaa turre wangeelaaf warra lolan wangeelaaf warra falman Yihuudaan macaafi Yihuudaa walii wajjin ilaalle macaafi Yihuudaa akkasii wangeela kanaaf falmitaniif jedheen isin barreessaa jedha. Kanumaaf jedheeti kan inni barreesse. Wangeelaaf namoota falman akkasiin falmitaniif kanaaf akkasiin loltaniif warra sobdoota dura akkasiin dhaabataniif jedheenidhaan. Kanaaf wangeela kanaaf gaafa nu dubbannu wangeela kanaaf gaafa nu forman raajota warri jedhaman warra jiran kun baay'een isaanii sobdoota wangeela keessa baanii hojiin isaanii sirrii miti gaafa nu jennu wangeela lallabaa nu jennu. Wangeela dhiisii waa'ee kana akkamiin dhiifna nu barreeffamee jira ittiin falmaa jara kanaaf falmaa jedhame hojii gaariidha Phaawulos immoo warra Fiiliphiyoosiif gaafa barreessu wangeelaaf falmitanidha. Gaggeessitootaaf gaafa barreessu
torbee darbe kan walii wajjin ilaalisa kan ture wangeelaa farmuun hojii gaarii kan jedhu ture mata dureen barumsa keenya torbee darbe. Sababni isaa maaliif wangeelaaf gaafa falmitanii wangeelaaf gaafa loltanii wangeela dhiiftan utuu hin ta'in hojii gaarii Waaqayyo fuulduratti gaafa du'a garasitti Yesuus Kiristoos hin agarru yookaan utuu nuun jirru yoo inni dhufe kan inni nu badhaasu yoo nu wangeelaaf lolleerra ta'edha. Ani immoo obboleessi keessan isheen kun naagalteetti waan ta'eef arrabsoon dhaga'uu maaliif maaltu akkasii godha hin calliftu maaltu si galcheessa jedhanii ani hin dhaga'u. Sababni isaa maaliif? Wangeelatu hojii gaariidha jedhu. Wangeela kana yeroo isin waan barbaaddan gootan callisee hin ilaalu. Yeroo isaan miidiyaadhaan ol ba'anii balleessan callisee hin ilaalu. Yeroo isaan maqaa Kiristoos arrabsiisan callisee hin ilaalu. Wangeelli kun gaafa inni haqaaqamu callisee hin ilaalu. Isin biratti namni guddaan yoo inni callisedha. Wangeelli keenya garuu hojii gaarii kan inni jedhu yeroo nuun falminudha fuuldura dhaabbanne hojii gaariidha. Hojii gaarii kana immoo hundaamu ofii keessanii filattan utuu hin ta'in isin keessa kaa'edha. Phaawulos galateeffataa jilbeeffatee mana hidhaa keessa taa'ee akka inni Waaqayyoon galateeffatu kan isa godhe gaggeessitoonni Filiphiyuus keessa jiran amantoonni hundinuu wangeelaaf falmu turan. Kanatu isa teessisuu isa dhowwate. Hidhamuu isaa akka inni irraanfatee Waaqayyoon galateeffatu kan isa goosise. Kana ture jennee walii wajjin hin ilaalaa turre. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Warri wangeela kanaaf falmitan gammada. Odeessitu hin dhaga'ina. Waaqayyoon galateeffadhaate hojii gaarii kan itti fufa. Hojii gaarii isin keessa kaa'e kan immoo ayyaachuu. Oomaa miti jedha. Amma xumuraatti inni isin keessa kaa'e kun amma xumuraatti akka inni isin geggeessu shakkii tokko qabu jedha ture. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Egaa har'a immoo maaliif wangeela kanaaf loluu hin barbaadu namni baay'ee? Jarri warri Filiphiyuus jiran sun Filiphiyuus keessa kan jiran amantoota dabalatee wangeela kanaaf falmu. Hidhamu Phaawulos wangeelaaf jedhamee hidhamee jennaan isa gargaaru dhaqanii. Isa gargaaru bira dhaabbatu bira jirraa jedhu. Akka warra bara kanaa yeroo isin wangeela irraa kaatee raajii baluu koo akkam na jalaatutti hidhattanii heeboo fudhattanii isa simtaatan miti. Isaan sun akkas miti. Wangeela irraa namni maqee jennaan ergamaa Waaqayyoo ta'ee jechuudha. Mikaa'eliit irraa Waaqayyoo ta'e hin dhaga'a. Seexannis ergamaa ture waan ta'eef wangeela irraati kan inni adda bahe. Kanaaf darbatan. Ergamaatu ta'e iyyuu wangeela kanarraati adda kan dhufe hin fudhatan jiru. Inni kan keenyaa wangeelli yoo barbaadde abadduu raajii mabaluutti na jalaan bu'i. Abalimatti na jalaan bu'i. Xibaaruma sanaaf xibaaruuti. Hooda sanaaf himuuti. Itti na jalaan bu'i jedha inni irra. Amanaan irra. Gaggeessaan irra. Akkas ta'eera. Akkas miti jira. Akkas miti jira. Bara keenya kana keessa badeera wanti baay'ee. Badeera. Maaliif akka ta'e isa jedhu saangafa duraa wangeelli keenya deebii kanaa qaba. Waan isin ajaa'ibu keessaa deebii kanaa qaba. Namoota duratti jaallatamuudhaaf jedhaniiti namoonni baay'een kan isaan jaallatamuuf jedhanii. Bu'aa garaagaraa keessaas akka hin dhabneef jedhaniitu jaallatamuuf namoota biratti jaallatamuuf jedhaniitu namatti bu'anii namatti hin dubbatanii hin falmani. Gaafa wangeelaaf falmitan nama hedduu wajjin walitti buutu beektu kan. Nama hedduu wajjin walitti buutu. Dhugaan isiniin jedha. Ari'atamuun gaafa sana kan isinitti dhufa. Kanaaf jibbamuun isinitti dhufa. Namootarraa isolated taatanii amma jiraatanitti amma qubummaan isinitti dhaga'amutti amma waan nyaattan waan dhugdan dhabdanitti lolamuun jira. Rakkina keessa bu'uun jira. Isa kana hin barbaadan namoonni. Sababa kanaaf jedhaniitu ishee kanaaf jedhaniitu goomman baxeenaa warra bashaa jedhan goomman baxeenaa maaltu abiddarra na kaa'e gooftaa koo biyya wajjin hin nagaattan jiraadha jedhaniitu jaallatameen jiraadha jedhanii hin dubbatan. Saaxxadhanii taa'u. Isa kanadha. Rakkinni jiru isa kana. Kanaaf jedhaniitu hin falmuun barbaadan. Wangeelli kun waan ati jettu kunillee dhugaadha naan jedhu. Garuu kabbaadiidha haalati keessa jirtu kun hin miidhamtaa naan jettu gaafa na barreessita. Sirriidhumadha. Nam miidhama. Bu'aa kochaa lafa. Hojii gaarii naan jedhee gooftaan gaaf tokko du'a garasitti gaafa inni na badhaasu hiisanaaf qabeenyi konni guddaan. Hiisanaaf bu'aan konni guddaan. Har'a namoota baay'ee nan dhabe. Har'a fira dabalatee maatiiyyuu dhabuu nan danda'an ta'a. Dhugaan isin jedha. Kana duwwaa miti lubbuu koo dhabuu nan danda'a. Lubbuu gaafa isin jedhu safoon koo kanaa jechuudha malee lubbuu koo eenyutti bu'ee ajjeesuu hin danda'u lubbuu koo.
Inni galeera miti ammani lafa kanarra rakkina duwwaa miti amma aarfamuutti kun dhufuu danda'a obboloota koo. Isinitti dhufuu danda'a. Garuu bu'aan keenya isa kana miti. Bu'aan keenya hojii gaarii hojjennee gooftaa duratti badhaafamu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u namoonni baay'een jibbamuu hin barbaadan waan ta'eef bu'aa foon isaanii keessaa qarshiifaa kan fakkaatan kana dhabuu hin barbaadan rakkina kana hin barbaadan. Sababa kana har'a hariyatamuun hin jiru. Hariyatamuun hin jiru har'a. Hariyatamni dhibeennaa miti. Isaan hariyatu wajjin walii gallee jennaan mani. Walii gallee walii wajjin jiraataa jira waan ta'eef. Dhaloota karaarraa kaateetta yoo ittiin hin jettan ta'e nagaatti jiraattu. Sin jaja, isin faarsaa, ol isin kakaasaa jiraachuu dandeessu. Waggaa 60 waggaa 70 lafa kanatti. Garuu isa kana dura dhaabbattanii falmitanii keessumaa yeeyyoota, raajota, barsiistota sobduu kana dura dhaabbattanii jennaan gatii baay'ee baaftu. Beekaan isa sinnaa barreessitan ani dura gatii koo lakkaawwadheen kanan ka'e akka dhuunfaa kootitti jechuudha. Namoonni umuriidhaan na caaltan, namoonni waldaa kiristiyaanaa gaggeessaa jirtan baay'een keessan isa kana dhiiftaniitu. Sababa isaa maaliif? Jibbamuun barbaadda waan ta'eef. Dhugaan isiniin jedhaa wangeela kanaaf falmuudhaa fi inni hangafa duraa kan itti gaafatamummaa isaa qabu gaggeessitoota waldaa kiristiyaanaati. Isa kana beektuudha. Gaggeessitoota waldaa kiristiyaanaati, paasteroota, qeessota, wangeelaawota, raajota warra sirrii, barsiisota, warra Efesoon boqonnaa 5:11 irratti barreeffaman san isin itti gaafatamu. Warra hangafaa isinidha. Itti aaneedha amanaan. Amantoonni kanatti aananii. Isayyuu amantoota yoo isin barsiiftanidha isa kana. Ittiin falmuun jara kanaan falmuun barbaachisaadha jettanii yoo barsiiftanidha kan uummanni kan inni ittiin falmuu danda'u. Sababa kanaa ta'eyyuudha sababa isin barsiisuu dhiiftaniif sababa nuun barsiisuu dhiifneef uummanni kun isaan duukaa sokke. Sirriidha see duukaa sokke. Haratanii fudhatanii sokkan. Har'a biraa deebisuudhaaf sodaattan. Sababa isaa maaliif humna isin caalaniiru waan ta'eef. Kaapitaalaan, beekamtiidhaan, horiidhaan, jaallatamummaadhaan isin caalu waan ta'eef sodaattanii amma kana dhiiftan. Garuu jalqaba duraa kan isinirraa eegamu gaggeessitoota waldaa kiristiyaanaa ture. Gaggeessaan waldaa kiristiyaanaa inni sirrii waa'ee gaggeessitootaa gara fuulduraatti ni ilaalla. Garuu dirqama walitti nuuf fide waan ta'eef keessa bubbusuun irra jiraata. Gaggeessaan inni sirrii nama Kiristoosiin jaallatudha. Nama gooftaa jaallatudha. Nama gooftaa tajaajiludha. Itti aansee nama saba oolota sana nama jaallatudha. Isaa alaa ati gaggeessaa miti. Sabi kun yeroo inni nyaatamu, yeroo yeeyyiin nyaattu, yeroo yeeyyiin dhuftu callumattee ilaalta taanaan ati gaggeessaa sirrii miti. Saba kana hin jaallattan. Saba kana tun jaallattu ta'e yeroo sobdoonni akka barbaadan godhan, yeroo isaan saaman, yeroo isaan qullaatti hambisan, yeroo isaan salphina meeqaan maqaan Kiristoos yeroo inni akkasitti arrabsamu utuu Kiristoos hin jaallattu ta'e maqaan Kiristoos gaafa arrabsamu callumattanii akkasitti ilaaltu isa kanas hin ilaalla. Akkasitti hin ilaaltan turtan. Sababi isaa Kiristoos hin jaallatin, Waaqayyoon hin jaallattan. Waaqayyoon hin jaallattan. Warri hin falmineef utuu beektanii warri calliftamoo Waaqayyoon hin jaallattan. Saba kanas hin jaallattan. Kanammoo wangeeluma tokko jedha. Yohaannis gaafa barreessu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'ee deebi'ee Phexroosiin gaafa laga qurxummii qabuutti gaafa dhaqee isa argu gaaffii tokko isa gaafate Phexroosiin na jaallattaa jedheen. Dhaqaatii dubbifadhaa Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 kaasaa 19tti yeroo waan hin qabneef isiniif hin dubbisu dubbifadhaa dhaqaatii Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 kaasee hanga 19tti dubbisaa. Gaaffii wal fakkaatu gaaffiidhuma tokko si'a sadii deebisee Phexroosiin gaafata. Na jaallattaa Phexros jedha ture. Eeyyee atuu beektaa hoolota koo deebinni deebisu xobbollaa warra xobbee ta'an hoolota koo eegi ittiin jedha ture. Isa jalqaba duraa irratti eeyyee gooftaa gaafa inni jedhu ilmoolee koo tiks jedhan. Ammas irra deebi'ee Phexros na jaallattaa jedhee si'a lammaffaa gaafata. Eeyyee atuu beekta gaafa inni ittiin jedhu ammas maal jedhaa hoolota koo tiks ittiin jedhu warra gurguddoo. Ammas si'a sadaffaa gaafa inni isa gaafatu hoolota koo eegi. Eegiif tiksi gidduu garaagarummaan jiru. Tiksuun kun yeroo baay'ee taa'ee gaafa yaadu yeroo baadiyyaa jiru sawa hoolaan tiksina waan ta'eef nyaachisuu wajjin waan wal qabatu natti fakkaata. Eegiin kun immoo bineensarraa yeeyyirraa bineensarraa eegii jechuudha. Sooruu eeguu. Warra xixiqqoo ta'an, warra xobbollaa ta'an kana isaanii eegii tiksi ilmoolee koo kana tiksi yoo maal goota ta'e yoo dhugaa na jaallatta ta'e
Yoo dhugaa na jaallatte ta'e kana godhe obbollaa koo eegi tiksi irraa eegi bineensa irraa. Warra cimoos warra hin cimnes eegi. Keessumaa hiyyeeyyonni kun warra humna hin qabne, warra fiiguu hin dandeenye, kiristaanaatti warra reefuu ta'an isaanii nyaatu jedhee Phexrosumti kuni barreessaa kan inni ture isa kanaan dura barataa turre iyyaadatu jedhee yaada. Warra xubbolataa warra wangeela kanatti reefuu ta'an karaarraa kaasanii fixan amma raajonni hiyyeeyyonni kun jechuudha. Raajonni sobduu kun jechuudha. Har'a isa kanatu ta'e. Sababa isaa maaliif? Eegumsa dhabuurraa kan ka'e. Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa dura dhaabbatanii yeeyyii kana raajota sobduudhaan barsiisota sobduudhaan mormuu waan didaniif waan dhiisaniif sababa kana har'a nyaatame sabii har'a rakkinni guddaan kan inni itti dhufe sababa nuun dubbachuu dhiifneef sababa nuun ittiin falmuu dhiifneef sababa nuun ittiin mormuu dhiifneef daboo meeqatu nurratti ba'aa waan ta'eef isa kanaaf jenne jibbamuu waan hin barbaanneef jaallatamuu waan barbaanneef dhiifne baay'een keenya akka inni sirrii ta'e waan hin godhaa jiru baay'een isaa akka inni sirrii ta'e beektu baay'een keessaan yeroo isin barreessitan nan arga. Sirriidha garuu si miidha. Nama miidha. Beekamaadha akka inni nama miidhu garuu nu miidhamuudhumaaf uumamni sinuma sana. Tiksee erga taane tajaajilaa erga taane gooftaan tajaajilaa erga nu godhe miidhamuudhumaaf uumamni sinuma sana. Kana jara murtanii beekuutu isinirra jiraata. Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa asii ol na gorsite naan jedhina. Wangeela Kiristoos ani jedhuun isinitti hime. Kun waa'ee guddinaa fi waa'ee xinneenyaa, waa'ee hangafaa fi waa'ee quxisummaa miti. Itti yaaduutu isinirra jiraata geggeessitoonni waldaa kiristaanaa. Dhugaa Waaqayyoon jaallattu yoo ta'e, dhugaa saba kanan jaallattu yoo ta'e gadi ba'aatii jara kanaan falmaa. Wangeela kanaaf lolaa gadi ba'aati. Maal gochuuf hin dhaloota kana dura dhaabattanii gara sirriitti hin deebiftan taanaan maalidha hojiin keessan? Maaliif tiksee taatan? Maaliif qeesii taatan? Maaliif paasterii taatan? Maaliif jara kanaan hin falmitan taanaan jala kana dura dhaabbattanii miti hin jettan taanaan? Addabaabaayii irratti yeroo isaan dogoggoran, addabaabaayii irratti yeroo isaan saba kana miidhan, yeroo isaan saba kana saaman, itti ejjetanii gaafa isaan saba kana saaman. Dhugaan isin hin jedha callistanii gaafa laaltan adoonnoo ani hin beeku. Hojiin keessa waan irraanfattan natti fakkaata. Na of galchaati. Kun anatu jalqaban ture, isinitu jalqaba ture. Isin biraa jalqaba ture kun ana biraa miti. Warra waldaa kiristaanaa geggeessitan biraa jalqaba ture. Kanaaf Phexrosin dhugaa yoo na jaallatte ta'e kana godhi jennaan tole gaafa ni jiru kottu bakka na duukaa bu'ee. Kottu na duukaa bu'ee fudhate sun. Kanadha kan inni walii galee jalqaba dura. Har'a baay'een keessan gooftaa wajjin hin jirtan. Gooftaa biraa deebitanii. Gooftaan kan inni wajjin jiru namoota wangeela kanaaf falman, namoota hiyyeeyyota kanaaf morman wajjin jira Waaqayyo naamana. Nama kumaatama meeqaan jaallatamuu keessanirraa Waaqayyo tokkittiidhaan, Kiristoos tokkittiidhaan jaallatamuu keessan isinii wajjin. Amman Kiristoosii wajjin duwwaatti afuttan hin deemane karaa koo. Murtoon koo kanadha. Amman qobaatti afutti. Amma kanaatti waa'ee barri dhumaa kuni bara nuyi fakkaata kan jedhu kanaan dura isinitti dubbadheera. Nooyi qobaasa Waaqayyo wajjin. Biyyi isa dhiise. Amma kanaatti hin deeman. Waaqayyo immoo na gargaara. Hoo iddoo ta'e geessee kufta. Iddoo ta'e geessee kana taata. Jettu baay'een keessan. Naamana inni hojii gaarii na keessatti jalqabe amma dhumaatti na fuudhee. Kanaaf Kiristoosii isiniif wayya geggeessitoonni biyyaan jibbamtanii, dhalootaan jibbamtanii, wangeela kanaaf falmitanii Kiristoos tokkittiidhaan jaallatamu isiniif wayya. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 10 irraa kaaftanii yoo ilaaltanii geggeessitoota bara sana turan Fariisota kanan isaaniif cephaa ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Isin geggeessitootadha jedhe. Geggeessitootadha garuu waan nama dhibu keessa isin namoota biratti qajeelota jedhamuu barbaaddu jedhe. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irra jiran kun. Isin namoota biratti qajeelota jedhamuu barbaaddu. Waaqayyo garuu garaa keessan keessa beeka. Waan nama duratti ol fuudhamee Waaqayyo duratti cigaamaadha. Kun Fariisota yeroo sanaa duwwaadhaaf jedhamite. Nuun jedha laas galagalche. Isayyuu Yesuusitti ga'isu turanidha lakkoofsa 15 Fariisonni warri horii jaallatan. Waaqayyoon utuu hin ta'in horii jaallatu. Horiidhaaf jedhaniitu kan isaan geggeessitoota ta'an akka bara kanaa bitamee eegu san. Ani warra bitamaa miti Yesuus Kiristoos tiksee gaariidhaan. Warri bitamanii hojjetanii, warri bitamanii tiksanii isaan yeeyyiitti dhiisanii sokkuu. Kanaaf callistanii dhiiftanii jiru.
horii keessan argattanii jennaan calluma jettu yeeyyiin nyaatamte dhiifte. Fariisota kana duwwaa miti har'a fariisota meeqatu paasteroota fariisota qeesota fariisota meeqatu jira si. Itti waamaniyyuu kan nyaachisan torbee darbe isinitti meera. Itti waamtaniyyuu nyaachiftu. Kottuu nyaadhu amma kanaa birrii naa kennitee naan xaaxaan hin jiru. Kottuuti isaanii amma barbaadde kan jettan jiru. Waaqayyo isin gaafate isin hin jedheera. Isin hin jedheera. Dagachuun isin irra hin jiraatu dhugaan isin hin jedhu. Waaqayyo warra namoota duratti jaallatamanii hundumaa Waaqayyo wajjin jiraatanii yaadina. Warra wangeelaaf falman duwwaa wajjin hin jira Waaqayyo. Raajonni sobduun baay'ee jaallatamoo Maatewos boqonnaa 5 irratti baay'ee jaallatamu. Duriyyuu baay'ee jaallatamu. Deeggartoota baay'ee qabu. Raajotni warri sobduu. Warri dhugaan deeggartoota hin qaban. Kana wallaaltaniiti jedhee yaaduun. Garuu sabi kun beeku. Dhugumaan isin jedha sabi kun beeku. Wangeelli keenya akka jedha. Wangeela kana nama hundumaatti himaa. Deeggaraa eenyu miti. Isa karaarraa kaateen karaarraa kaateera jedha. Wangeelli jedheen hima. Isa karaarra jiru immoo karaarra jirtaa jedheen haasa'an. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Kanaaf fariisota kana kan ittiin isaan ceephaa'u horii jaallattu malee sabicha hin jaallattanii. Nama biratti jaallatamuu malee waaqa biratti jaallatamuu irratti miti kan isin hojjetaa jirtan. Waaqayyo gooftaan isaa kan isin oolchu. Hunda keessanii Waaqayyo gooftaan isaa kan isin oolchu. Bara kakuu moofaa keessattis akkasuma ture. Hisqeeliin gaafa dubbatu Waaqayyo. Hisqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 25 irraa kaaftanii amma 31tti yoo dubbifattan raajonni isa gaggaarii fudhatanii nyaatanii saba koorraa saamanii nyaatanii dhaatii dhiyyeessaa baay'attee akkuma bara kanaattudha. Isa gaggaarii warqeen konkolaataan maal raajota sobduu bira dhaqanii jiru. Eebba hedduu kaasan isa kan. Wangeelli keenya eebba hin jiru. Inaaffaadhas naan jettu naan. Hanuun hinaafu. Isa dhimma mataa keessaniiti. Akka barbaaddanitti hiikkadhaa. Garuu wangeelli keenya bara kakuu moofaa keessas bara kanas warri sobduun warri hattuuni wanti gaggaarii warqeen waan meetiin waan tullutu horiin isaan bira jira. Kana moo isaa fidan hatanii saamanii haadhayyeessaa deeksanii haadhayyeessaa biyya keessa baay'ate iyyumatu biyyatti dhufee jedheetu Waaqayyo Hisqeeliin kana saba kootti naa dubbadhu jedheetu dubbata. Waan isin ajaa'ibe keessa kana duwwaa miti namoonni amantoonni illee akka barbaadanitti jiraatu. Saamichi hanni namoota humna hin qabne cunqursuuni mataa fudhachuuni baay'ee baay'ateera akkuma bara kana. Isa kanaan utuu kun jiru kun hundumtuu ta'ee jiru luboonni gaggeessitoonni calluma jedhanii taa'anii calluma jedhanii taa'anii namoonni hin doorsifamu calluma jedhanii taa'anii. Raajonni sobduun biyya saamtii biyyi deegeera luboonni calluma jedhanii akkuma bara kana cincallisanii sababa isaa maaliif dhimma dhuunfaa isaanii malee takkaa riskii fudhachuu hin barbaadan waan ta'eef. Kun amalli kun daddarba dhufee bara keenya kana keessas isuma kana argaa jirra. Wangeelli keenya kan inni hin beekne jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bara kanas isa kanatu jira. Biyyi badeera. Biyyatti dallaa ijaaree kan naaf eeguun dhabeedha. Waaqayyotu. Otooriitii amma kana, aboo amma kana. Gaggeessitoota waldaa kiristaanaati biyyallee eeguu amma isaan danda'an otooriitii amma isaan kanaa kenneefi isaan garuu nama dallaatti ijaaree biyya naa eeguun dhabee nama hoolota kana naa eeguun dhabee yeeyyoon itti yaatee fixxee hin dhibamanii ani immoo sababa kanaa aariin koo boba'e. Eekkamsi koo boba'e akka bokkaan roobsee xab godhee lafarraa isaan fixa. Biyya kanaan isaan baasaa biyya Baabiloonitti haree gar tokko gara Asooritti gar tokko gara Baabiloonitti haragee fuudhee ishee akka isheen baddu godhe Waaqayyo jechuudha. Isayyuu immoo raajii gaarii raajuu hooda isaanii hooda xibaara isaanii xibaaroodha iddoo kanatti. Raajii gaarii namni utuu hatu utuu sobu utuu saamu. Raajummaa isaaniitiin gaafa raajan gaarii raajuu sayyuu utuuna waa tokko dubbatiin akka jedheera Waaqayyoodhaan haasa'u. Ani waan isaan jedhan kan hin dubbanne waan gaarii raajuudha. Mee dhaqaa jara kana bira warra hattoota kana bira warra sobdoota kana bira yoo dhaqxan raajota sobduu kana bira yoo dhaqxan waan isin ajaa'ibu keessaati bara kana keessa baratti
Iyyees iyyummaan hamma malee baay'atee biyya keenya keessa namni amma waa nyaatee buluu amma dadhabutti bara deegee kana keessa deeksanii deebi'anii waan gaariidhaaf waan isin ajaa'ibsiisa. Nagaadha jedhuun. Nagaa maaliif jira? Biyyi waan nyaatu dhabeera. Haati hiyyeessaa namni karaarra bulaa jira. Namni waan nyaatu dhabee coolligaa jira. Isaan garuu nagaadha. Waaqayyo eebbasaa roobsaa jedhuun hafe. Ibiddati rooba ganaa isinitti ni mala. Ganaa dheekkamsi waaqayyo ganaa rooba akka bokkaa eebban rooba tuun ta'in ibiddatu rooba ganaa. Ganaa siqaayin keenya ganaa dabal. Raajii isaanii raawwataaf sani jedhu kana wangeela kanatti hojiirra oolaa isaa teenyee ilaala. Teenyee ilaala. Akka kanaan isinis itti fufaa sabaanan. Soba keessan hanna keessaniin ejja keessaniin itti fufaa. Wangeela dhiisaatis itti fufaa. Warri raajjanis gaariidha jedhaa raajuu jalqaba itti fufaa. Inni ilaalla sakamtuu akka guyyaa boorii akka raawwatu. Guyyaa boorii sakamtuu akka raawwatu ni ilaalla. Wangeela kana keessaa baate yoo eebbisii roobee maal jettanaan jedha. Inni ilaalla guyyaa booriin isin jedha. Dheekkamsa kootuu bobaa ganaa dheekkamsa kootuu roobaa jedhaan barreessitu keessa. Sababi isaa maaliif? Hundi keessan karaarraa kaattanitti waan ta'eedha. Gaggeessitoonni callistanii saba koo amaadhaaf gaarii garaa baasee nama barsiisuun dhabeedha. Waan isin ajaa'ibu keessa. Sababi isaa maaliif hin dubbatan ka? Yeroo sabii karaarraa kaatu kun hamaadha hin jedhan. Yeroo inni gaariirra jiru gaariidha hin jedhan. Hin barsiisan hin dhiisanii. Sagalee koo barsiisuu wangeela barsiisuu dhiisanii walumaa gala. Dhiisaniitu maal ta'an hin callisan. Suma karaarraa kaatee jiru ittuma fufi jedhanii dhiisanii. Nama hamaaf gaarii garaa baaseen abarsiisuun dhabee akka bara kana. Iddoo hundumaa gaafa dhaqxan hin caffara nam hunduu. Maal macheema hafuura qulqulluudhaan miti hafuurri qulqulluun iddoo qulqulluu malee iddoo xuraa'aa hin jiru. Simmeetii keessan ittiin quuffattanii sirba keessan sirbitu. Isteediyamiitti wal baaftanii yaatanii sirbitanii hawwaara waaqattoo ka'aa beetii waaqeffannaati mee dhugaa'e. Hawwaara lafaa kaafteef miti waaqeffannaan. Waaqeffannaan waaqayyo kan inni waaqeffamu dhugaaf hafuuraan. Dhugaan si keessa jiru wangeela dhiifteettan dhugaan wangeeloo dhiiftaniittu sakamii waaqayyo waaqeffata. Hafuuraanidha hafuura qulqulluun utuwaati ejjituu taate sobduu utuwaati akkas waliin dhooftu hin jiru hafuurri qulqulluun si wajjiniif. Hafuura qulqulluudhaan miti waaqeffannaan kee. Dhugaadhaan miti waaqeffannaan kee. Isteediyamiitti baanee yaanee caffarree fi waaqayyo waaqeffame. Hin gowwoomina ofis hin gowwoomsina biyyas hin gowwoomsina sobduudha si. Sobduu. Soba waaqeffannaa sobaati kun. Kanaaf eebne eebbifamne ettanii hin eegina guyyaa boorii ibiddatu boba'a. Ibidda eeggadha. Dheekkamsa waaqayyo. Kanaafan dheekkamedha waaqayyo. Kanaaf biyyi keenya dheekkaman. Biyyi keenya iyyummaadhaan kan ishee rukutamte hangafa dura sobdoota. Inni lammaffaamu gaggeessitootatu jara kana dura dhaabbachuu diddan. Inni sadaffaan immoo sabi kun wangeela dhiiftanii sokkitan hundi keenya wal qabannee bannee. Kanaaf guyyaa boorii ooda keessan dhiisaa warri raajjanis warri barsiiftanis guyyaa boorii dinqii waaqayyo kottaa laala dinqii waaqayyo hojjetu dhuguma inni ilaalla. Dinqii waaqayyo hojjetu ila daaraa si godheetu. Dinqii waaqayyo guyyaa boorii hojjetu maal godhee dinqii argitu beektuuti ibiddatu boba'ee dhaabbedhe ganaa iyyummaan keenya itti fufe ganaa dhiigi dhangala'uun itti fufe. Ganaa beelli itti fufe, ganaa rakkinni keenya itti fufe naan dinqii waaqayyoo isa kana kan nuun arginu. Eebba hin eegina. Hin gowwoomina eebba waan jedhamu hin eegina. Hin eegina. Guyyaa boorii dheekkamsatu jira waan ta'e. Adeemi. Fallisaa maali? Adeemi. Fallisaa maali? Wangeelatti adeemi. Gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa wangeela barsiisuutti deebi'a. Hamaaf gaarii garaa baasaatu saba kanatti hima. Inni fudhate haa fudhatu inni fudhatiin hin fudhatiin. Jaallatamummaadhaaf ittanii hin jiraatina. Kiristoosiin jaallatama. Isa booddee du'a yoo amma du'aatti deema. Wangeela Kiristoos kan nuun hordofneef nuuni ittiin eebbifamuu, ittiin konkolaataa bitachuu, ittiin mana gaarii ijaarrachuuf du'aa miti. Wangeela kanaaf du'uudhaaf, wangeela kanaaf aarfamuudhaaf kan wangeela kana hordofu. Amma jibbamu nan jibbama bakka horii man dhaba saantiman dhabatte amma kana ishee kana darbuudhaan adda obboleessa ko maal
Maan amma du'aatti miti Kiristoosiin kan nuun hordofne yaa jiran adaraa seera. An waan hin jedhu wallaale. Wangeela Kiristoositti deebi'a. Sabaanan gara wangeelaatti deebi'a. Akkasiin eebban eegina beekamsi Waaqayyoo ganaa dhufa. Warri ooda keessanii isinii booda raajonni keessan suni isin gowwoomsu. Dhuguman isinii jedhe isin gowwoomsu. Wangeela kana dhugaadha isaan miti dhugaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagantaa keenya sattaanutti maaliifidha kan isaan bara kana keessa namoonni kan isaan wangeelaaf loluu dhiisa jedhu qabxii lammaffaa sodaataniitu kan jedhu sodaatu jiraatu kan jedhu torban dhufu walii wajjin isa itti fufna. Egaa amma torban irraa deebinee wal agarrutti nagaa gooftaatiin jira. Kun sagantaa birmadummaati sagantaa keessa sagantaa sagaleen Waaqayyoo qulqullummaadhaan irratti waa tokko makaa kan hin qabne irratti darbu. Sagantaa keessa sagantaa birmadummaati. YouTube channel dhaan kan inni isin jira. Eliyaas Gabudaa Official Channel kan jedhu YouTube'dhaan kan inni isin darbu. Roobii galgala sa'aatii 3 walakkaatii kaaseeti kan inni isin gadhiifamu. Kanaaf hordofaa. Dhugichi birmaduu simbaasa dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti Kiristoos Yesuus isin wajjin haa ta'u. Ameen. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee.